Jaalalaakatti uummanni Jawaar jaalatuuf jecha gantoonni maal godhaa jiran. Warri rakkoo tun hirriba dhorkite Jawaar balleessuudhaaf wal jaartee lafa jalatti deemaa jirti jechuudha. Rabbi isaan haa balleessu bakka Jawaar Maammabbatu. Osoo Jawaar dhugaa dubbachuurra cichuu hin qabaanne ho Oromoo kijibuu barbaadu arra Jawaar hin arrabsu. Mee silaa namoota akkamii uummanni Jawaar irratti duulan kunneen? Ha isan geenye gadheen Oromoo jeesaa ture hundi. Kan biraa kan akkamii gaa? Kash labbeen Oromoo saamaa ture hundi. Dhugaa keeti jaruma kana kan irratti duulaa jiru mee ammas kan akkamii? Hattuun Oromoo irra biratti amanamaa taateen beeyna hundi. Dhugaadhee ka biraa hoo? Gadi galoon namaa kaarraa tana silaa hatambarrii Jawaar eeguun dandeenya hundi. Itti hin dogongorree ka biraa hoo? Warri distii fi hokorsaa arraabu. Akkasii kun warri distii arraabu sun kan akka hangaasaa fi fakkaattota isaa hinotan akkanaa tana faadha. Sababni isaan Jawaar Maammat arrabsaniif maqaa rakkoon Jawaar Oromoo tan ol qabuu taateef.